Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Jamilaa Jimmaa. Baga nagaan jiraatanii, baga nagaan viidiyoo haaraatti dhuftanii, bakkuma isin jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Warri addisii gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuutiin maatii koo ta'a. Warri naa gootan immoo hedduu galatoomaa. Rabbiin waan isin hojjettan irratti isin haa milkeessuun isiniin jedha. Obboleeyyan tiyyaa akkami nagaa keessanii baga jiraatanii nagaa kootti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Galanni kan rabbii haa ta'u. Har'a immoo obboleeyyan kiyyaa dursee waniin isin beeksisuu barbaadu. Haasaan dubbadhu kana keessatti gandummaa yookiin immoo jibbaa yookaan immoo of beeksisuu akkasitti fakkaanni adaraan isiniin jedha. Ani nama tokko naman jaalladhu yookaan immoo nama kanaaf dhiphadhu yoo hin taane hinumayyuu hin gorsuusii maqaa isaallee hin dhahu naman jibbu akkasumatti ni ilaalee bira darba jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya kana wannan yoo jechuun namni tokko hafoo kaan fudhatti gorsa koo an gorsee nan danda'am naamin jechuutu hin ta'ini waan garaa kan kee keessatti si quuqe baaftee nama sanatti yoo himte kan kee immoo qalbiin kee murtaasiif ta'a jechuudha. Aara galfatte jechuudha gama sanaan. Kanaaf malee an nama tokko jibbaa yookaan immoo of beeksisuuf miti kan nama beeksisuuf kan nama guddisuuf rabbi tokkicha qofa jedhee waan nama nuuf jecha nama tokko tuqee yookaan nama tokko arrabsee nan guddadhaa yookaan immoo rabbiin galmaan nagaa jechuu miti kana naaf hubachuu qabdan. Warri immoo gandummaadhaan ijoolleen jimmaa akkasii silaa ijoolleen jimmaa akkasii jettanii wanta maqaa nama tokko irraa asee dhuftanii na arrabsitanuu ijoollee jimmaan jedhina Jamiilaa mataa koo wakkalee tanaa sa'a maleeyaan ijoollee jimmaa wakkaleetii miti. Ijoolleen jimmaa warri diinii isaanii guddifachuuf amantaa isaanii barachuuf quraana isaanii guddifachuuf qaraaranu hedduutu mana isaanii keessa jiru. An miidiyaa irra ba'eef ijoollee jimmaa wakkalu kana beekuu qabdu jechuudha. Dura waan tokko barreessuun duratti ammas immoo haasaa namaa dhaggeeffattanii fixan malee yookaan suuraa nama sanaa namni laxxaffee maqaa nama sanaa namni barreesseef jalqabuma irratti koomentii gadi buutanii hin barreessina. Maaliif namoonni tokko dheengada baay'ee beekaa irratti yeroo naasa'u ijoolleen jimmaa akkasii nama jedhetu jira jechuudha. Ijoolleen jimmaa koongumatti warra miidiyaa irraa kanatti wakkalamanuu ijoolleen jimmaa qaqqaalii gaggaarii babbareeduuf jiru jechuudha. Warri mana isaanii keessa zimmeedhanii dalagataadhaan. Miidiyaa irra baheedhaaf namni biyya tokko guutuu wakkaluu jechuudha. Mataa isaatiin alatti jechuudha. Kana naa beeku akkasiin qabdanuun barbaada. Inni lammaffaa immoo maaliif akkana gorsa kennite warra jettan immoo qalbiin koo naaf murtaa'u yookiin immoo haara naaf galfatu fani malee nama sana gorsa koo fudhatu kaammoo yoo rabbii fudhachiises immoo namaan galu jechuudha. Kanaaf warra waa'ee nuti irraa dubbannu waa'ee obboleettii keenya Fatiyaa jechuudha. Fatiyaa baay'een isii jaalladha. Nan hordofallee sabiskiraaybii illee isiidhaan godheetiin jira. Garuu wannan isiidhaan jechuu barbaadu yaa obboleettii kiyya Fatiyaa yoo viidiyoo kana hin argita ta'e an jibbinsa kee illee hin qabu. Akkati immoo hojjetattees nama hin taane yookaan immoo akkati hin guddanneefis miti qalbii keessatti akka wanni tokko uumamuuf miti. Uffannaa kee sirreeffadhu. Diiniin Islaamaa waan hundaafuu oli jalqaba jechuudha. Amantaan keenya diiniin keenya waan akkamiin ni dursa ilmoo haadha abbaa marree wanni jedhamu jiru ni dursa. Kanaafuu obboleettii kee yaa Fatiyaa uffannaa kee sirreeffadhu. Akka amantaa Islaamaatti uffadhuuti sammuu kee amansiisi taa'iti. Akkanatti yoo uffadhe narraa bareeda. Namni kan silaalu uffata kee miti. Namni kan silaalu bareeda kee miti. Namni kan silaalu yookaan dibannaa kee miti jechuudha. Rabbiin sii kennee jira bareeda guutuu gaaraa qabeenya godhaatte jechuudha. Dhaabii bareedaa qabda. Bareeda fuulaa bareeda qabda. Uffata kee sirreeffadhu. Akkatti qullaa gartokkee akka maangoo gabaadha qaaruu gartokkee uffannee gartokkee wanni nu qullaa deemnuuf hin jiru. Maangoo gabaadha qofayyii namni gartokkoon irraa ol qabee namni argee bituudha. Gartokkoon irraa immoo waa buusa akka aduun hin gubne. Kanaafuu nu gartokkee uffannee gartokkee qullaa deemuun waa tokkollee faayidaa tokkotti nu hin qabu. Tasa rabbiin walitti nu buusee borillee gaafa wanna kana dhiiftee keessaa baatee sammuun kan keessiif ituma toobatteellee yaa rabbi badii gosa nanaaf dhiisamu naan dhiisuudhaan cannaqamte jechuudha. Halkaniif guyyaa anammoo ergasii kana dura waggaa lama kana dura jechuudha. Sirba dhaggeeffachuu baay'een jaalladha. Yoon foonitiin sirba gurratti akka adde malee hojiin hojjedhu jechuudha. Garuu amma erga dhaggeeffachuu dhiise illee yaa rabbi badii koo sana naaf dhiiftamu naan dhiiftuu jedheetiin halkaniif guyyaa yaaddaa jechuudha. Kanaafuu yaa obboleettii kiyya uffannaa kan kee sirreeffadhu. Uffannaan kan kee hin taane waa tokko alii surree alii mataa duwwaa alii qoma kee qullaa waanuma tokko waan sirraa bareedu. Waan uffannaa Islaamaatiin wal fakkaatu uffadhu obboleettii kiyya. Duuti waan hin oolle nu horiidhaaf amma ergasii jiraanne malee gara fuulduraatti hagana jiraannaa hagana hojjedhee keetiin haganatti sirraanii waan fakkaatu illee miti. Kana keessaa isaakuu kana keessaa warri ati yoo liivii waraabdu kan miidiyaa irra baatu warri jettan illee dhibdanu jechuudha. Kanaaf deebii dhumarranis ni kenna.
uffannaa kee sirreeffadhu. Harka kee irraa qabii, morma kee irraa qabii, fuula mataa kee irraa qabii sirreeffadhu uffannaa kee. Waa tokko wanni inni si fayyadu hin jiru. Surreen ati uffattus namni bor ittiin gaafati mana horattee, ilmaan horattee bultii ilmaan keetiillee jechuudha. Haati kee iyyuu kaleessa qullaa miidiyaa raayitti namni siin jedha malee faayidaan ati uffannaa kee sirreessuu dhiisuu keessaa baaftu hin jiru. Yoo ijoollee ta'e immoo otoo kaatii akka islaamaatti waan qoma kee dhusku abaayaa babbareedaa waan jaakeetii babal'aa jismii keessi qabeessi mul'ifnee uffattee amma si jaallatan kana caala dabalanii si jaallatan malee jaalala namaallee sirraa wanni inni qannasu hin jiru jechuudha. Faashinii hordofuun immoo qabxii tokkollee wanni inni namaa qabu hin jiru. Rabbiin birattis nama birattis obbo isiin amantaayyuu dhiiftee keessaa baate namni namaan jechuu malee buuteen inni namaa buusullee hin jiru. Sawaaba wayiisillee hin qabu. Kanaafuu yaa obboleettii kiyyaa waan hojjetan hunda keessatti rabbiin dagachuun hin ta'u, daangaa isatti achi darbuun hin ta'u. Uffannaa kee sirreeffadhu. Uffannaa kan kee bareechistii sirreeffadhu. Uffannaan kan kee surreerraa eegaltee tisheertii maarree waan akka kanaa uffattee miidiyaa irraan bayyaa obboleettii kiyya. Bor ni gaabbita garuu hadhaa ijoollummaa keessaa gaafa jirtu kana sittiin beekamu. Bor ni gaabbita ammoo umriin kee ol dabalataa dhufuun wanni hundi sii galaa dhufa garuu gaafa sana ni gaabbita. Gaafa sana gaabbitus illee namni miidiyaa irra jiru kuni wanta viidiyoon kun bakka hundatti sheerii ta'e namni kaan daawunlood godhuuf jecha balleessitee danda'uu hin dandeessu. Kanaafuu obboleettii kiyyaa uffannaa kee sirreeffadhu irra deddeebi'een siin jedha. Maaliif footoon isii hundatti isin argitanuu nama islaamallee hin fakkaattu jechuudha. Mucaan bareedduu kun mucaan maqaa islaamaa bareedaa baattee deemtu kun maaliin jedhee isinitti marsi nun argitu isin nun ilaaltu. Tokkoffaa ammoo namni keenya uummanni keenya ijoolleen keenya yookaan ammoo gandaaf jecha yookaan gandummaaf jecha bareedduu koo maarree koo waliin jechuurraa akka uummata afaan biraa dubbatan dogongora tokko gaafa walirratti argan achumaan koomentii jalatti barreessanii wal sirreeffatu jechuudha. Keenya hoo gandummaaf jecha anaata beluun caala belute beluun caala jechuuf jecha bareedduu keenya sabboontuu keenya maarree keenya innillee uummata islaamaa ta'e jechuudha. Wanni akkas jedhee barreessu warra akkas jedhullee kanaafuu obboleen kiyyaa an isii jibbuuf yookaan of beeksisuuf yookaan miidiyaa koo guddifachuuf osoo hin ta'inii an miidiyaa kana waan irratti hundaa'e baradhes banadhe jechuudha. Waan irratti hundaa'e banadhe illee isinitti himaa garuu warri miidiyaa irra bahuun haraamii ati maaliif viidiyoo waraabdaa sagalee qofaan nuunaa ta'ii jettanuu bareechin dhiifama guddaa sin gaafadha. Awwalshii galatoomaa hedduu galatoomaa namni diinii ofii irratti nama gorsu anaaf gama kiyyaanaadhaaf abbaa kootti irraa adda basa baasee ilaalu jechuudha. Maaliif namni diinii keetiif jecha warri illee shaarbii kee addatti butadhu wallahi nan bu'a jechuudha. Isa dhuguma rabbi shaarbii kee addatti butadhu dhiifama wajjin isintu anatu dhiifame sin gaafata. Addi kan koo waan guddaa ta'ee fi shaarbiin irra hin taa'u malee ani adda koo mul'isuuf yookaan mataa koo qajiisa mul'isuuf osoo hin taane obboleen kee shaarbiin adda koo irra hin taa'u achi narraa fiiga jechuudha. Okkii haasaa waliin isin hirkaama kee miidiyaa kana wanti banadhee fi obboleen kee nama qarshii 50 utuu kennitee fi boo'ee waggaa si eebbistu jira biyya keenya keessa. Nama utuu ati qarshii 500 kennitee fi amma umriin isaa biyya duniyaa jiru si eebbisutu jira. Kan nu miidiyaa nama rakkataa ilaalu hin qabnu. Miidiyaa rakkataadhaaf dhiphatu hin qabnu. Miidiyaa siyaasaaf nama wal lolchiisuudhaan dhiphatu malee. Kanaafuu yaa obboleen kiyya ani yoo rabbiin gara birriitti naa jijjiire yuutuuba kana namoota rakkatan warroota uffachuuf hin qabne warroota nyaachuuf hin qabne warroota barumsa isaanii immoo utuu baratanii bakkaan ga'uudhaaf sammuu guddaa qabnu sababaa maallaqa dhabuutiin dudduubatti hafan sana gargaaruufani malee makiinaa bitadhee oofuufi miti fooqii ijaaradhee katamaatti galuufi miti. Kanaafuu kana naa hubachuu qabdanii warri maaliif viidiyoo waraabdaa sagaleen hin dabarsitu jettanii miidiyaa qofa irratti sagaleen dabarsu dhiisuun koo maal naa fayyada yaa obboleen kiyya mana namaa keessan jira. Akkuma isin beektan waan koo gaafa keessumaa nuuf yuunifoormii fadhu jennaanan dhiiraa ajnabii fuulduratti surriifadhee hojjedha waanan sobuun qabu rabbii koon sobamu naman sobu yuunifoormii fadheetan hojii hojjedhatu amantaan koo akka na dhowwe beeku kana maaltu natti fide rakkina. Isa miidiyaa kana immoo bor yoo rabbiin kun halaafise biyya kootti galee akka shari'aan islaamaa naaf eeyyamutti fuula kootirraa eegalee haga bismii koo hunda dhoskadhee waraabuulee nan danda'a akkuma isin jettan sagaleen dabarsuulee nan danda'a garuu inni qofti maallaa fayyada. Anoo rakkina keessan jira asiin gar tokkoon badii hojjetaa isin fuulduratti bahee an nama shari'aati isin jechuun qofti waan hin fayyadneef malee akka isin jettanitti gochuus nan danda'a. Warroonni na jajjabeessitanii jajjabaadhu jamiilaa bareedduu jirtanaan jettan hundi keessan hedduu naaf galatooma. Akka kanatti tamtaabba'ee yookaan waliin mammakee waanuma biyya quraasiniif waraabee warri si jaallanna jabaadha jamuu jettan jechuudha. Rabbiin jeesaa keessan jannataan isiniif adeebisu inshaallah. Viidiyoon kodhaa kanumaa.
Bilis akkuma duratti isiniin jedhee anfatiyaa jibbiinsa si yookaaniin immoo akka isinii miidiyaa kana irratti hin guddanne ofii of beeksisuuf osoo hin taane waan inni si jaalladhuudhaaf waan mucaa kanaan dhiphadhuufi malee obboleen kiyya an gonguma nama arrabsee yookaan nama tuqee viidiyoo koo waraabee nama guddifachuufi of guddisuufi miti kana na hubachuu qabdanii haasuu viidiyoo dhaggeeffatanii fixiniin koominta barreessuutti hin fiigina tanaala koo immoo waa yeroo yartuutu naafee jechuudha gara biriitti naaf jijjiiramuuf inshaallah Rabbiin yoona laafisee otoo Ramadana kanatti sa'aatiin sun naagutee yetiimota biyya keenya keessa jiran warra Ramadanaa waan qaban hin qabne jiruun biyya keenya baay'ee tokko waddadee jira jechuudha yaabbaleen kiyyaa nama hundatti sheerii naa godhaatii sa'aatiin sun naaf kuunaan Ramadana dhufu kanatti akka yatiima miskiina wajjiniin gargaarru miidiyaan kun koo qofa osoo hin taane keessan illeedhaan warinuu sawaa baratti dalagannaa namni keenya nama namanuu oksum billaahi laazim an ofii kootti fayyadamuufi miti namni keessaan na beektan nama hedduu namni isinitti mallee hin jirtu warri nan beekne immoo ofii itti fayyadamuuf osoo hin taane uummata miskiinota warra hojjedhe maallaqa kootiin gargaaruu dhabe karaa kanaan immoo yoo rabbi na laafise nan gargaara dheetanii bakka hundatti sheerii godhaa namni danatti ilaalu jechuudha. Galatoomaa baay'een isin jaalladha akkan isin jaallu walitti rabbi isin jaallatu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh nagaan naa tura.